So akkam jirtu hordoftoota toora kanaa kutaa kana keessatti taagota HTML akkamitti akka fayyadamnu ilaallaa jalqaba syntax yookaan seera isaa ilaallaa sanbooda practical ilaallaa jechuudha. So sana gochuudhaaf HTML tag kan jennu wanta tokko jalqabuma akka dubbannetti HTML yeroo define goone markup language dha jenneera. So demarcation ni jira. Okay, asii ammasitti kana kan jedhu seera mataa isaa define godhanneerra. So saniifu seera nuti hordofuu qabnu jira jechuudha. Seera sana kan enforce nu goosisu taagiidha jechuudha. So taagiin maalidha? Keyword yookaan something that has special meaning to the browser jechuudha. Special meaning akkuma programming C++ irra keyword jirani asirras keyword jiru. Keyword sana akkamitti fayyadamnu kan define nu godhu HTML taagiidha jechuudha. So this will define how the browser will going to render that specific content. Sana kamitti akka interpret godhu jaa. Fakkeenyaaf taagii keessatti waa'ee colorii haasofneerra ta'uu danda'a, font size haasofneerra ta'uu danda'a. Sana bifa taagiidhaan ibsina jechuudha. So taagii fayyadamuu qabna jechuudha kana gochuudhaaf. So taagiin wantoota sadii of keessaa qaba. Actually yeroo hundaa dirqama miti. Taagiin tokko bakka itti banamu qabaachuu qaba. Bakka itti cufamu qaba. Gidduutti immoo contentii qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun contentii isaati. So kun yeroo hundaa hojii irra oolu. So wanti banamee ni cufamaadha. HTML5 yookaan standardii isaa amma jiru irratti wanti kun yeroo hundaa hojii irra oolchuun dirqama miti jechuudha. Garuu mandatory warri ta'an jiru, warri optional ta'an jiru jechuudha. Fakkeenyaaf H1 asirratti banamee jira. Yeroo cufnu bifuma wal fakkaataadhaan cufamuu isaa ibsuudhaaf backward slash kana daballaa jechuudha. So as gidduutti wanti kanaaf kana gidduu jiru heading isaa H1 ta'a jechuudha. Font size isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Akkuma Microsoft Word irratti beektan. H2, H3 adeema amma 6 jira jechuudha. Layerii 6 qaba. H16 baay'ee xiqqoodha jechuudha. Booda practically ilaalla. So taagonni jiranii yookaan keyword jiranii opening qabu, content in between qabu, dhumarratti closing tag qabu jechuudha. Akkuma kana HTML yeroo barreessinu bifa kana. Garuu fakkeenyaaf image yoo ta'e wanti nuun galchinu cufiinsa qabu jechuudha. Contentiin isaas paazii image sanaati malee wanna biraan qabu. Fakkeenyaaf image source maqaa image sanaa fi file extension isaa kenninaa fi so closing tag jiru jechuudha. Warra akkasii maal jedhamu? Self closing tag jedhamu. Self closing ofiin of cufu waan ta'eef rakkoo qabu. Ofaatti closing nuti barreessinu hin jiru jechuudha. So browseriin yeroo hundumaa HTML keenya koodii asii gadi laayinii 200-300 barreessuu dandeenya. Kan jalqabarra jirtu jalqaba interpret taati. So sequential execution dha kan inni follow godhu jechuudha. Jalqabaati amma dhumaatti. So bitaarraa eegalaa gubbaarraa mirgaa arga fixee deebi'aa deemaa jechuudha. So sequential execution dha waan ta'eef gubbaarratti wanni takka yoo bade hunda isaa formatting isaa nu jalaa balleessa jechuudha. So bifa sanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So mata-duree biraatti darbuun dura so warri mandatory ta'an jiru. Taagonni kuni kaani yegguu barbaannu qofa fayyadamna. Warri kaan immoo dirqama warri ta'an jiru. Fakkeenyaaf HTML kan jedhu isaan eegaluu qabna yeroo hundaa yeroo bannu jechuudha. HTML dhaan eegaluu qabna. Headii qabaachuu qaba. Maaliif taabii sana yeroo bannu maqaa isaa arguu qabna. Isa taabii irratti mul'atu jechuudha. Headii keessatti taayitilii wanna seet godhuu fi akkasuma immoo externally koodii keenyatti daballee wanni nu fayyadamnu kanneen akka style sheet yookaan meta attribute like character encoding keenya headii keessatti himna waan ta'eef innis barbaachisaadha jechuudha. So dokumentoonni HTML yookaan web page yeroo baay'ee wantoota sadan kana of keessaa qabu. Warra kaan garuu dabalataan itti fayyadamnee rakkoo furuuf deemne yookaan immoo dhaabbata hojjechuuf deemne sanarratti hundoofne daballa yookaan hir'isna malee giddeetaa yookaan immoo mandatory miti jechuudha. So HTML tag example of course paragraphii hojjechuuf jennee bifa kanaan P jennee dhumarratti P cufna. Heading akkuma kana heading 2. So warri kun special meaning qabu jechuudha. H2 dha wanni jalqabame font size isaa meeqa akka ta'e browseriin beekaa jechuudha ofii masaa. To specifying godhin. Manually specify gochuu dandeenya jechuudha. So italic of course kun obsolete dha amma baddee jirti kana fayyadamnu. Underline gochuuf yoo jenne u fayyadamna. U dhumatti cufna. So anything in between u and the slash u will be underlined jechuudha. Wantooti kana lamaan gidduu jiran bifa sanaan fayyadamna jechuudha. Kabiraan HTML'n attribute mataa isaanii yookaan taagonni kuni yookaan elementoonni as keessa jiran. Of
course tag kan jennu wanti leezaan fi greater than gidduu jitti barreeffamu yeroo hundaa tag jedhama. So isheen gidduu jirtu immoo elementiidha. Asitti amma elementiin kun B dha. Elementiin asii H2 dha, B dha, I dha, U dha. So elementoonni attribuutii mataa isaanii qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf additional information kennuudhaaf jechuudha. So attribuutii yeroo fayyadamnu maqaa ni qabaata. Maqaa sana irratti hundaa'ee value nuti kenninuuf jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf font size yoo ta'e yookaan style yoo ta'e color red jechuu dandeenya, color blue jechuu dandeenya. Bifa sanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf page lama walitti fiduuf yoo jenne href fayyadamna. Linkii uumuuf yoo jenne jechuudha. So this is the anchor tag A kan jettu yoo jiraatte walitti dhuuf deemna. So namni tokko visit W3 school yoo click godhe kana banuu barbaanna yoo ta'edha kan bifa kanaan barreessinu jechuudha. Boodanii dalaqnaa example wanna jiruu fi anyways kun elementiidha. Elementiin href kun immoo attribute isaati. Behavior yookaan property isaa kan nuti set gochuu dandeenyudha. So dhumarratti cufuu qabna jechuudha bifa sanaa. So namni yoo kana tuqe as dhaqii ka jedhu bifa kanaan implement gochuu dandeenya jechuudha. Image sirra dubbadheera. Image needs to have a source. Image sana isarraa fudhanna. Maqaa imagichaa file extension isaa kennuufii qabna jechuudha. So that's the source. So this is one of the attributes for img. Width jennes width isaa height isaa set gochuu dandeenya. Yookaan immoo namni yeroo tuqu download akka ta'u gochuu dandeenya jechuudha bifa salphaadhaan. So kana fakkaata. More bifa intiniidhaan ilaaluu yoo barbaachise haala salphaan akkasii galuuf. So kan taagii gidduutti barreeffamu yeroo hundaa elementii jedhama. Bannee gidduu isaa kan jiru immoo contentiidha. So wanta sitti barreessine isa kanarratti apply ta'a jechuudha. Opening tag, closing tag ta'e. So anything in between this will inherit this property. Properties as keessa jiru inherit godha jechuudha as gidduu kan jiru. So the same thing solved for line break, like hitting the enter from the keyboard. So break yoo jenne new line godha jechuudha. So yeah, attribute kan jenne sama bifa kanaan jira. So an element may have an attribute and an attribute needs to have a value. So bifa kanaan barreessuu dandeenya. So as gidduutti content dabalee sana apply gochuu dandeenya jechuudha. So takkamu JavaScript illee akka value as gidduutti fayyadamuu dandeenya. So on click is equal to high. So paragraphing sun click yeroo ta'u high akka jedhu nu taasisa. Of course we do have numerous topics related to how the utilization of JavaScript. So yaaddaina amma detail isaa isaan jiru general overview isaa taagota akkamitti fayyadamna kan jedhu isinitti himaa irra deddeebiin wantoota kana waan naganaa hojjennuu fi yeroo seeraan isinii gara. So memorize gochuun isinirraa ni eegamu jechuudha. So let's go practical. Amma kallattumaan gara practical yaadee video lammataa irratti akkuma isinitti hime koorsii kanaaf VS Code fayyadamna irraa. So Visual Studio Code jira dan akka argitanii. So fakkeenyaaf project haaraa hojjechuuf hin deema. Me kana remove haa godhu, delete. So amma folderii kana keessa wanni takka iyyuu hin jiru. So faayila haaraan create gochuu deema. Sitti settingii kana balleessee file new file hin jedhe. So maybe home page haa ta'u kuni homepage.html enter. So asitti gaama HTML koodii go barreessuun qaba. So koodii kana eeguun barreessu HTML eegala. So as gidduutti naa cufaa. So wanti HTML ta'e hundi isaa page ta'e as gidduutti hin fixaa jechuudha. So hundi isaa kanaan jalqaba kanaan dhuma jechuudha. Ammaaf wanna display goonuu qabnu kanuma qofa qabna jechuudha. So itti aansee maalidha? Heading jiraachuu qaba. Heading gidduu immoo title jiraachuu qaba. Title jenna. So title isaa asitti kennuu dandeenya jechuudha. So title maal yoo jettani example 1 jedhee isinitti agarsiisu. Amma maal baasaa wanti amma maatti hojjenne kuni maal nutti agarsiisa? Maraan goonee haa ilaallu. Output isaa asirra right click goonee live server yeroo darbe ilaalleerra. Video kutaa lamaffaa ilaalaa warri kan ilaalle. So live server banaan jira. So akkuma ilaaltan asirraati titlein kana taabiin kun maal jedha? Example 1 jedha jechuudha asirraa. Isa kan akka jedhu kadaasee ishee kana jechuudha title isaa. Amma kanatu kaasee example 2 godhee example 2 jedhee 2 ta'a jechuudha. Automatically example 2 asirraa akkuma ilaaltanitti jira ofiisaan save refresh godhee jira. So as gidduutti amma body waannaa document contact bakka nuti itti barreessinu isa kanadha. So body part kana as gidduuttidha. Form yoo jiraate barreeffamni yoo jiraate waan hundaa asitti barreessinu. Fakkeenyaaf
heading hojjechuu fedha yoo ta'e h1 asitti barreessee this is heading 1 save in jedhee automatically refresh godha ilaala font size isaa guddaadha kana apply godha jechuudha so asirratti immoo barbaade attribute biraa asitti dabalee jijjiiruu nan danda'a fakkeenyaaf style is equal to edin asirratti color isaan jijjiirame amma gurraacha ture red hin godhe so save yeroon jedhu achitti diimaa ta'uu qaba jechuudha sorry asitti hin taane asir red godhee jira jechuudha asirratti so heading 2 is jira font size isaa yookaan immoo 6 goone yaa ilaallu yoo xiqqoo isaa isinitti agarsiisuudhaaf H6 so save so H6 in jira H6 kana gidduutti this is heading 6 save in jedhee asirratti argitan heading 6 font size isaa baay'ee xiqqoodha so manually font size kana guddisuu nan danda'amu barbaade style is equal to asitti font size edin size isaa asitti koma colony godhee small medium jechuun nan danda'a yoo barbaade immoo lakkoofsaanii 50 pixel yoo jedhee asitti semicolon godhee asitti akka argitan guddiseera jechuudha bakka silaatti deebisee yoo barbaade guddisuu nan danda'a jechuudha heading kana jechuudha so bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha so ammaaf kana qabna so ni dabalata colorii already ilaalleerra so heading 1 jira heading 2 heading 3 ni dabaluu dandeenya immoo heading 2 garaagarummaa isaa ilaaluu fi this is heading 2 H3 that's akkasuma this is heading 3 H4 this is heading sorry heading 4 so save your Google name must automatically work on argachaa jirra jechuudha akkasuma argitan so font size isaa irratti adeema underline yoo barbaanne asitti dhufne taagiin sun maal jedhamti u dha so u asitti dhufeenaa cufe waan ta'eef immoo kana asii move godheen asitti fida so heading 4 nama jala muramti jechuudha akkuma argitan asii jala muramee jira jechuudha so bifa kanaan underline italic gochuus ni dandeenya yoo barbaanne so asirratti emphasize ka jedhu fayyadamna em this is heading 4 akkuma argitan italic godheera website kanarra heading 4 so bifa kanaan barreessee jira jechuudha zooming godhe kanaan guddate reset normal font size isaa kana jechuudha so bifa kanaan dalagne amma so amma gaammaatti page tokko qofa qabna meekaanii heading 3 gajjalaatti suuraa way galchachuu barbaadna okay heading 2 jalatti yookaan asitti isa ta'u maybe kana maal jechuun danda'a asitti as galchuun barbaada suuraa way meekaanii suuraa caalu asirraa hawu so caalu deessa maybe kora kanina dhufuun barbaada suuraa normaal isaa jechuudha so maybe kana fudhachuu nan danda'a kan baratame kana so okay let me use this one save as image kana download maybe aji sorry I'm save image as aji did it I'm not taking sorry you can copy files h.png okay so manually save godheera amma download keessan qab so one number baadu maali as fidachuudha so standard isaa maalidha image yoo qabaanne folder mataa isaa keessa mataa isaa dandeeyee kaa'u qabna image sin jedhee folder yaara so suuratti sana gototeen as fida amma mateeka jettu kana asii gototeen as keessa fidee kaa'a so as jalaa qaba ammani kun akkuma argitanii so amma gaatti dhuun barbaada so image as fiduun barbaada meekaanii kana material kana caalu hundeessaa jedhan heading 3 kana so as gidduu image galchuu barbaada so image galchuudhaaf image attribute fayyadamu
source is equal to maqaa fakkichaa eessa jira fakkiin kun image kan jedhu folderii keessa jira isa keessa immoo hacee.png jedheera so bifa kanaan suuraa galchadhe jechuudha ni ilaallu save goone outputiin isaa waan fakkaatu save jedheera control c tuqee akkuma argitan suuraan Hacaaluu asirra dhufeera jechuudha amma gaamaanii rakkooni bakka kanatti baay'ee guddatee jira ittiin kun akkuma argitanii suuraan kuni baay'ee guddatee jira so suuraa kana hir'isuu dandeenya fakkeenyaaf widis Ina 50 pixels kun jedhe asitti xiqqeessee kun asitti naaf fidaa jira jechuudha akkuma isin agartan xiqqaatti 50 ni 80 godhu save jennee fakkaata let me add more xiqqaatti isinis amma xiqqoo ni mul'ata so arguu jirtan isinis Hacaaluu Hundeessaa suuraan asirra jiru kuni nu dhufee jechuudha bifa kanaan so kaan immoo yeroo biraa itti dabalaa deemna amma waa dabalata walitti hidhuu akkamitti dandeenya ka jedhu laalla yeroo biraa detailiidhaan itti deemna kanattis so html faayilii biraan bana ammasitti so new faayiliin jedha hacee.html so asirratti detailii isaa barreessuuf hin deema so html5 fakkeenyaaf seenaa Hacaaluu Hundeessaa sitti barreesseen kaa'uu barbaada sitti immoo so h1 edin asitti seenaa Hacaaluu Hundeessaa so paragraafii way internetii irraa copy goonee fi so bifa paragraafiin kaa'uu waan barbaanneef jechuudha so internetii dhumarraa waa'ee Hacaaluu asirraa wannuma internetii irra jiru copy gochuudhaaf yookaan about Hacaaluu Hundeessaa itti yaadnee ganaa amma barreessinu deema asirraa wanti Hacaaluu ibsu okay so asirraa fudhachuu dandeenya so amma kanan copy godhaa jira so asitti pasting godha so save jedhee akkuma argitanii save jedheera barreeffamni kun akkasidha so amma yeroo dhufe isa kanatti hidhuun barbaada amma so asirra dhufeeni namni yeroo jecha linkii wayii tuqu gara sanatti akkana geessuun barbaada so maybe h4 jedhina asitti dabala gara fuula hacee deemu ka jedhu godhe sorry so namni eeguu sana tuqu gara sanatti akkana geessuun barbaada so sanaafuu maalan godha kanarratti ah3 fin hojjedha jechuudha a ankarii fayyadame is equal to hacee.html so gara fuula hacee deemu kan jedhu asitti jirti so taagii sana asitti hin cufee sorry kun asitti cufamti kun asitti hin barbaachistu gara fuula hacee deemii jetti asitti so a sana asitti cufne so amma gara sanatti nu geessuu danda'a jechuudha amma akkuma ilaaltanii kun jira gara fuula hacee deemii yeroo jedhu gara sanatti na geessuu qaba jechuudha fuula lammataa sanatti so in arganne something is wrong quotation ita sittafe kuma argitanii save yeroo jedhu amma back in deebi'a so kana yeroo dhufu amma hojjeteera refresh waan godheef jechuudha seenaa Hacaaluu Hundeessaa jedhee kana fidee ammoo asirratti immoo baakii hojjechuu dandeenya daballee so baakii asitti hojjechuudhaaf immoo fuula sana mataa lafa hacee jiru kanarra dhufeen asitti jechuudha so maalin jedha maybe break fayyadamee asitti break so okay paragraafin dhimma isaa break qabu waan ta'eef barbaachisu asitti so a yookaan href asitti fayyadameen gara isa duubaatti deebisuudha waan ta'eef home underscore page dot html so as gidduutti gara fuula duraatti deebisi so inni laallaa sirra refreshing godha so asiroon tuqachi nageesse kun duubatti nageessa kun immoo as na deebisaa jechuudha kanaafuu forward backward hojjenneerra jechuudha amma bifa salphaadhaan so akkuma kana goone viidiyoo irra kaanis itti daballaa detailii amma dubbanne warra kana koodota hunda isaanii asirra warri jiran kun maali ka jedhu kutaattaan irratti detailii walitti ilaalla dhumarratti weebsaayitii tokko jalqaba amma dhumaatti requirement specification kaanii amma dhumaatti xumura waan ta'eef isarratti deebinee wal agarra ammasittuu
Nagaan turaa hiriyoota keessaniif qooduu hin dagaatina. Toora kana guddisaa isinii jennaa galatoomaa.